Ashama akkam jirtu maatiin chaanaalii Beekii Fookos hundumti keessa. Viidiyoo duraanii baay'een keessan ilaaltaniittu garuu harki caaluu sabskiraayib hin goone waan ta'eef irraa keessan sabskiraayib gochuun viidiyoo ilaa tiktookii keenyas follow gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa fiilmiin irra walii wajjin ilaallu diraamaa Indiyaa Tiraapid kan jedhudha. Shuriyaan Mumbaayii Indiyaa keessa kan jiraatuu fi giddugala bilbilaa keessatti miindeffamee kan hojjetudha. Dubartiin kutaa hojii isaa Noorii jedhamtu irraa yeroo dheeraadhaaf jaalalli qabee jira. Guyyaa tokko bilbila isheef bilbiluuf murteesse garuu miira isaa ibsachuuf baay'ee qaane. Garuu guyyaa sanaa jalqabee guyyaan bilbiluun wajjin haasa'uu eegale. Guyyaa biraa akkuma amala isaa bilbileef Nooriinis nyaata isheen jaallattu akka inni sakandii 5 gidduutti tilmaamuuf gaafachuu yoo argate si waliin hin deema yoo dhabde garuu si waliin hin deemu jette. Shuriyaanis ni argate. Guyyaa sanas walii wajjin dabarsan yemmuu galgalaatti nyaata Nooriin jaallattu sana walii wajjin nyaatan. Yeroo muraasa booda riistoraantii keessa taa'uun waa'ee wantoota garaagaraa haasa'uu eegalan. Nooriinis akka ji'a 2 booda heerumtu itti himte. Shuriyaanis na'ee gaa'ela ishiif maatiin ishee qophaa'uu isaanii gaafate. Yeroo isheen qophaa'u ta'uu isaanii itti himtu mata duricha jijjiiruudhaan haasaa biraatti fufe. Guyyaa kana guyyaa hiriyyummaan isaanii isa jalqabaa ture. Guyyaa adda addaas walii wajjin dabarsuu eegalan. Gara jaalalaattis dhufuu eegalan. Guyyaa tokko Shuriyaan gara mana jireenyaa isaa kan hiriyoota isaa 3 waliin keessa jiraatutti Noorii fide. Kutaa isaa keessatti balbala ofitti cufan. Yeroo walii wajjin dabarsuu eegalan Nooriis isa dhaabsistee borii isheef akka gaarii hin taanetti himte. Shuriyaanis gaa'elicha dhiisiitii na waliin jiraadhu jedheen. Isheenis jalqaba irratti waan inni qoosaa jirutti fakkaate. Yeroo inni akka qoosaa hin jirre itti himu hiriyoota isaa kanaa wajjin mana jireenyaa kana keessa jiraachuu akka hin barbaanne itti himte. Innis bora appaartimentii haaraa barbaaduun akka waliin achi deemuu danda'an itti himte. Gaa'elli ishees ga'uuf guyyaa 2 qofa ta'uuf kanaafis akka ariifachuu qaban mari'atan. Akkuma isheen deemte Shuriyaan faddaaltotatti bilbiluun akka appaartimentii barbaadu itti hime. Haa ta'u malee sababii yeroo fi baajata gahaa waan hin qabneef argachuu hin dandeenye. Guyyaa sana guutuu appaartimentii keessa deemee ilaaluun kan isaaf ta'u barbaadaa oole. Yeroo Shuriyaan daldalaa tokkotti haasaa ture namni wayii dhaggeeffataa ture. Namichis booda Shuriyaa duukaa bu'uun akka iddoo gaarii isaaf qabu itti hime. Shuriyaanis manicha ilaaluuf adeeme. Manichi baay'ee guddaa ture. Shuriyaanis gatiin isaa guddaa waan ta'eef waan danda'u itti hin fakkaanne ture. Manichi waggaa 2 dura kan ijaarame yoo ta'u garuu sababa rakkoo ijaarsaaf seera qabeessummaa isaaf duwwaa ta'ee jira. Namichi manichatti geesse sunis abbaa manichaa hin turre. Abbaan manichaa waggaa 2 dura bade. Namichi qarshii qofaaf jedheetu geesse. Jaalalleewwan lamaanis manicha keessa jiraachuuf warra jalqabaati. Shuriyaan yemmuu manicha keessaa kutaa isaaf ta'u ilaalu kutichi baay'ee bal'aadha. Manichi gorduuba, kutaa ciisichaa, kutaa dhiqannaa fi kutaatti nyaata bilcheessan of keessaa qaba ture. Heddichi Shuriyaatti tole. Waliigaltees xumuranii furtuu kutichaas fudhatee itti aansuun meeshaa isaa mana isa duraa keessaa fudhachuun deeme. Garuu maaliif akka deemuuf eessa akka dhaqu hiriyoota isaatti hime. Guyyaa muraasa booda akka deebi'u duwwaa itti hime. Akkuma mana isaa haaraa ga'een siree isaa afachuun kuticha qulqulleessuun Noorii wajjin guyyaa borii dabarsuuf abdachaa rafe. Bilbila isaas chaarjii irra kaa'ee ture. Garuu ibsaan manicha keessaa ni bade. Kanamas guyyaafatee hirribaa dammaqe. Ariitiin ilkaan argachuuf deeme garuu bishaan hin jiru ture. Bishaan aayilaandii keessaa qabuun ilkaan isaa argate. Daqiiqaa muraasa booda ariitiin kuticha keessaa ba'ee qollofe. Garuu bilbila isaa irraanfatee ture. Fudhachuuf ol deebi'e. Furtuus balbalatti irraanfatee ol seene. Balbalichis osoo inni keessa jiru itti qollofame. Gidduutti Nooriin bilbiltee akka inni ture itti himte. Innis daqiiqaa muraasa gidduutti akka ishee bira ga'u itti hime. Garuu sababa sarpiraayisii gochuu barbaadeef eessa akka jiru itti hime. Akkuma bilbilee fixeen galii ba'uuf yaalii eegale. Balbalichis humnaan banuuf yaalii godhe. Garuu hin milkoomne. Meeshaalee muraasas argatee balbalicha banuuf yaale. Garuu furtuu malee balbalichi banamuu hin fakkaatu. Sana booda gargaarsaaf namatti bilbile. Garuu osoo teessoo isaa hin himeen balbilli isaa ibsaa fixe. Irra deebi'ee chaarjessuuf yaale. Garuu ibsaan hin jiru ture. Shuriyaanis Noorii walii natti qabamti jedhee waan yaadeef balbalicha humnaan cabsuuf yaaluu eegale. Osoma yaalaa jiru harka isaa rukute. Yeroo booda karaa foddaa eegduu waame. Namichi eegduun sun garuu sababii konkolaataatiif dhaga'uu hin dandeenye. Innis abdii kutatee karoorri inni Noorii waliin qabus akka fashalaa'ee baree gadde. Madaa isaas bishaan muraasa qabuun dhiqate. Akka bilbilli isaa ibsaa fudhatuuf aduu keessa kaa'e garuu homaa jijjiirama hin finne. Sana booda karaa foddaa gargaarsaaf iyyuu eegale. Sa'aatii hedduunis darbanii garuu namni isa dhagee tokkollee hin jiru. Halkan sana buskutii of harkaa qabu nyaatee rafe. Ganama itti aanu ibsaan hin dhumne. Bishaanis hin jiru. Innis balbalicha banuuf yaalee eegale. Meeshaa jiru hundumaatti darbate. Garuu banamuu hin dandeenye. Innis waan godhu waan dhabeef TV buqqisuun karaa foddaa gadi darbate. Garuu eegduun sun hin dhageenye. Yeroo booda buskutii hafteef nyaatee bishaan muraasa qabu dhuge. Osoo taa'u kaartoonii arge. Saamunaa ilkaan isaa fayyadamuun gargaarsa jedhee barreessuun lakkoofsa kutichaa irratti barreessee gadi darbate. Kaartoonichi qorqorroo namaa irra bu'e iddoo namni arguu hin dandeenye. Ammas kan biraa darbate innis irra keessa gamoo biraa irra bu'e. Yeroo saamunaan ilkaan isaa dhumetti dhiiga isaa fayyadamuun barreesse. Kaartoonii 2 dabalataan darbate. Tokko fuullee gamoonni keessa jiru bu'e. Tokko immoo mana kan biraa irra bu'e. Innis hanga namni arguutti taa'ee eeguu eegale. Galgala sana dubartii wayii uffata aduu keessa afamee ture funaanuu dhufte. Garuu kaartoonicha bukkee hin geenye. Innis itti iyyee isheen garuu hin dhageenye. Yeroo booda gara kutaa nyaataa itti bilcheessanii deeme. Nyaatas guutummaatti akka fixe adda baafate. Wantoota kutaa sana keessatti argee hedduu sodaate.
osoo baqatus gufatee kufe. Ganama gaafa ka'u iddooma kufetti of arge. Yommuu gara kutaa nyaataa deemus bishaan ni bu'aa jira. Garuu sababii hantuuta sodaatiif osoo inni hin buufatin bishaanichi bade. Innis akka namni isa arguuf xiyya qopheeffatee dubartii gamoo irra jirtutti darbate. Dhagaan inni darbate xiyyeeffannoo ishee hatee ture. Garuu isheen dhimma hin godhanne. Guyyichi saaluma kanaan darbe yommuu galgalaa'es Shuuriyaan wayyaa isaa fayyadamuun gargaarsa jedhee foddaa irratti barreessee sibiilicha rukutuu eegale. Ganamas ka'ee itti fufe. Garuu namni isa arge dhagees hin jiru. Eegduun sun kaartoonii Shuuriyaan darbatee arge. Garuu waan dubbisuu hin dandeenyeef darbatee gate. Booddee dubartiin gamoo kan biraarra turtes kaartoonicha agarte. Ofirra naannooftee ilaalte garuu ol ka'iinsa sanarratti Shuuriyaa arguu hin dandeenye. Shuuriyaanis akka isheen agartuuf harka isaa raase garuu hin milkoomne. Akka isheen gara gamoo inni keessa jiru dhufaa jirtu yommuu argetti guddaa gammade. Dubartittiinis akka namni gamoo kana keessa jiru eegdicha gaafatte. Namichis waggaa lamaafan gamoo kana eege namni kamuu as keessa hin jiru jedheen. Isheenis namicha amanuu dadhabdee ol baate darbee afuraffaatti erga ol baateen booda duwwaa ta'uu isaa waan amanteef dhiistee deemte. Shuuriyaanis deebi'oo ishee argee abdii isaa isa dhumaa kutate. Yommuu aduun dhiyeetti wayyaa isaa kan ittiin barreeffama barreesse sana bobeesse. Yeroo inni dhaametti uffata sirees itti dabaluun bobeesse. Oliif gadi utaalees akka abiddichi ija nama harkisu godhe. Garuu abiddichi garmalee boba'ee karoorri isaas ni fashalaa'e. Innis ni rafe. Osoo rafaa jiru osoo nyaata jaallatu noorii waliin osoo nyaatu abjoote. Itti dabalees qophii waa'ee balaa jalaa miliquu irratti xiyyeeffatu kan yeroo rakkinaatti waan argatte nyaachuu akka qabdu nama barsiisu yaadate. Innis dullaa fudhatee gara kutaa nyaataa hantuuta ajjeefachuuf deeme. Garuu gaafa hantuutichitti fiigu baqatee sokke. Guyyaa itti aanu dheebuun itti cime. Waan dhugu waan dhabeef kutaa fincaanii deemuun bishaan achi keessatti kuufamee ture dhuge. Garuu dhandhamni bishaanichaa akka inni balaqqamu isa godhe. Guyyaa sana guutuu hirribaan dabarse. Guyyaa itti aanu ganama yommuu ka'u bokkaatu roobaa ture. Innis ariitiidhaan ka'ee karaa foddaa waraabbachuu eegale. Sana booda dheebuu ba'ee dhuge. Sana booda firiijii dabalatee qodaa hundumaatti hanga danda'e bishaan waraabbate. Ganamatti aanu gugee foddaa irratti arge. Innis carraa qabutti fayyadamuuf jedhee xiyya isaa gogeetti dheejjeesse. Yeroo qaluuf jedhu guyyaa noorii waliin nyaataan dabarsanii fi bineensota nyaataaf jedhanii qaluun gaarii akka hin taane yeroo itti falmaa ture yaadate. Garuu amma gogeetti ni qale. Sana booda ni waaddate. Hantuutas sodaachuu dhiisee qabate. Hantuutichas karaa miliqu akka dhabee itti haasa'e. Guyyaa itti aanu fuullee cabaa fayyadamuun gara darbii isaatti aanee jiru ilaale. Akka balballi isaa banaa ta'e tilmaamuun karaa foddaa isaa seenuun akka danda'u arge. Garuu hunda dura sibiila foddaa irra jiru sana kutuu qaba. Sibiila ittiin kutuu danda'u lama qofa qaba ture. Isumaan kutuu eegale. Guyyoonni muraasni darban garuu abdiin kutan. Yommuu beela'us mixii bararoof simbirroo nyaata. Guyyaa hedduu booda erga kutuu yaaleef ho'iseen booda sibiilicha kute. Shuuriyaanis gammadee suuta jedhee of eeggannoon darbii sadii gadi bu'e. Arfaffaa irratti kan sibiila hin qabne bira ga'e. Garuu miilli isaa lafa ga'uuf gabaabbate. Innis qabattoo isaa fayyadamuun gadi bu'ee kuticha keessa seene. Yaaddoo guddaadhaan balbala kutichaa gadi qabe. Balbalichis ni baname. Innis gammachuun gamicha keessaa gadi bu'e. Dhuma irratti namicha eegdu sana ijaan arge. Wantoota hedduu osoo ittiin jechuu danda'u garuu callisee deeme. Torbee tokko booda Nuuriin hospitaala keessatti isa dubbisuu dhufte. Isheenis akka heerumtutti himte. Innis suuta jedhee harka ishee qabe. Isheen garuu jalaa buute. Kana booda waliin ta'uu akka hin dandeenyetti himte. Guyyaa muraasa booda gara iddoo hojii isaa deeme. Garuu hiriyoota isaa arguutti gammade. Guyyaama sana gara riistoraantii deemuun nyaata jaallatu kan guyyaa hedduuf kajeelee ture sana nyaate. Dhuma fiilmichaa irratti deemee sibiila cabse sana ilaale. Egaa fiilmii kanarraa waan guddaa barachuu dandeenya. Yeroo kamittuu taanaan abdii kutachuu akka hin qabne fiilmii nu barsiisudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Amma viidiyoo itti aanu wal agarruutti follow, like, subscribe, share, comment.